Kenoo oduu amma nu ga'ee jedhee dabarse kuni waan kana mirkaneeffachuudhaaf waan siqoonnaman jiru. Lammata immoo namoota komishiniin poolisii namoota akkuma kee eegumsi godhamuuf irraa kaafnee kan jedhantu jira. Garuu oduudhaan kan darbe kan kee duwwaadha. Kuni maal attamti ilaalta? Ani mi'eessituudha garuu yaamatti soo giddateera. Sanumaa fi jechuun keessumaa liik godhaniitti kooppii isaa arge malee namni odeeffannoo irratti mirkaneessi jedhee na gaafates hin jiru. Waan xalayaan immoo xalayaanatti barreeffame waan tureef kooppii godhamee miidiyaadhaaf kan ergame illee miti. Adda baafachuu qaban turanii na bira hin geenye xalayaan sun isaan bira ga'ame. Haalichi tapha ijoolleeti kan fakkaatu. Warra biyya bulchuu irratti hagamta akka isaan yaadan kan calaqqisiisanitti fakkaata. Sanii achitti namni na gaafates hin jiru. Poolisiin komishinii illeen baay'eedha kan itti gaddan haala deemsan irratti. Maaliif akka godhaman hin beeku. Wanni guddaan rakkoon osoo hin uumamin nagaan dabruu isaati. Yeroo baay'ee irra deddeebi'ee waniin jechaa jiru jira lola irrattis. Yeroo ammatti abbaan haqaa abbaan dhugaa barbaadu uummanni keenya uummanni qabsoodhaan jijjiirama kana fidee jijjiirama kana immoo lafa qabsiisuudhaaf gara filannootti deemaa jiru kun yeroo ammatti nagaa kan barbaadu nagaa irraa dantaa qaba. Warra filannoo sodaatu warra filannoo kanaan mo'amuu sodaatu warra uummata sodaatu kan jeequmsa barbaadu gargar lalee baay'achaa akka maara jedhu sanitti. Kanaaf gargarri wayii uumuudhaaf yaadameeti natti fakkaata. Garuu akka yaadame san hin taane. Egaa namoonni tokko egeree namti ijoollee eegdota kanaatu maal ta'a kan jedhan illee kan kaasan jiru. Gaafii sattaa namti darbuudhaaf amma tarkaanfiin akkanaa sochii amma goggoonu kana ugguruuf yookiin danquuf yookiin sodaa sanarraan kan jedhu kanatti kaafte. Tarkaanfii nama fudhataa jiru kuni sochii kee dhaaba ammam sochii kee irratti ammam gufuu ta'a jetta. Wanta kana baay'ee yaalamaa ture nama fakkeenyaa fi Harargee irraa kaafnee Salaaleen baanee Arsiif Baalee yeroo dhaqnutti bakka tokkotti poolisiin eegumsa akka hin goone walumas bakka hundatti eegumsa akka hin goone dursanii moo qindeessitootatti tarkaanfii fudhatamuu hedaa rakkoon akkanaa ta'uuf deemaa jedha nama gammoojjii Baalee deemnu karratti rukutamuu hedanii sodaachisuu barbaadu. Shaashamanneetti immoo isteediyeemiin baay'ee guddaa waan tureef namnis waan baay'ateefi Sinootraak irratti biyyee kaa'aniiti kan achirraa soofnu achi keessa fanjii jira ijoollee baay'ee biyyee buusanii deebisaa turanii doorisuudhaan akka sodaannee kanarraa hafnuudha. Ati wal beekuu dhabuutu kana fida. Dhimma lammummaanis ol qabatee hoggaa jettu xiqqoo waan wal beekne itti fakkaatu. Dhimma lammummaa sajaddaa godhanii kan oofan dhugumatti Jawaar lammummaa dhiisee biyya kana keessatti ni dorgomaa kan jedhu amanuu baay'ee isaan rakkisee ture jechuudha. Lammummaa miti lubbuu keenyas dabarsinee kennuudhaaf qophiidha. Asittis taanan kaayyoo kaaniif akeeka kaaniif waan tokkoon hin danqu of eeggannaa barbaachisaan goona. Uummata keenya wajjin kan deemnu uummata keenya irraan hanne uummata keenya ittiin kijibne uummata keenya irratti yakkan hojjenne uummata keenya irraa shakkii tokko hin qabnu. Wannummaan ijoollee sekiiritiin wajjin deemaniifis namni walirra babahee harka na fuudhuudhaaf hoggaa deemu staampiid akka hin uumamneef malee sodaa tokko hin qaban Oromiyaa keessatti sodaa tokko uummata kiyya irraa sodaa tokko hin qabu. Miidhaa warra geessisuu danda'u warruma ifa waan akkanaa godhaa jiru yoo taate qaamuma mootummaa yoo taate malee ani uummata kanarraa sodaa akka shakkii tokko hin qabu. Kanaaf waan nu danquu hin qabu cimsineet kan itti deemnu gara godinoota 6-7 deemnirra godinoota jiran hundumaa hin deemna ganda hundumaa hin deemna karoora nu qabnu. Ana buufaloolee filannoo aanaalee filannoo 180 Oromiyaa keessa jiran hunda deemudha akkasumas kan kibbaa kan naannolee adda addaa keessa jiran hunduma anis hoggansi kunis hin deemna jechuudha. Maaliif akkuma qabsoo ammayyaatiin jijjiirama kana finne qabsoo sammuu qabsoo ammayyaa sooshaal muumentii fi sooshaal neetworkii fayyadamnee qabsoo ammayyaatiin jijjiirama kana kan finne osoo qawween nu barbaachisin humnaan caalamne waa meeqaan caalamne murannoo beekumsaan caalleetti kan mo'anne ammas yoo kan ta'u taate modernize godhuu barbaadna siyaasa biyya kana modern campaign geggeessuu barbaadna duula uummata keenya ijaaru uummata keenya dammaqsuu reefu qaama ho'ifataa jirra beeki ganaadha waan baay'ee hojjechuu deemna bakka hundarra kan deemnu finfinnee teenyee miidiyaadhaan nu filaan jedhu uummata keenya keessa deemnee tokko inni ijaarra
uummata keenya hin dammaqsine amma dammaqsaa jirra gara fuulduraan jaarraa hojii itti fufaa jechuudha. Kana keessatti aarsaan dhufuu danda'a haa dhufu. Kana keessatti wareegamni dhufuu danda'a haa dhufu. Kan tiirru qabsoodha malee daansii miti. Sirba dhaqanii morma uffatan. Kanaaf nuyi uummata keenyaaf jijjiirama bu'uuraa fiduu qabna jennee kan amannu uummanni keenya nu amanee akkuma jedhutti kumaatamaan gara galeetti kan bayaa jiru. Kanaaf doorsisni fedhes yaaliin fedhes kanarraa kun hin deebifne beekuu qaba namu. Eegdota ka'uu kaasuudhaan wal qabatee oduun sun erga dhaga'ame booda namoonni bifa adda addaatiin yaaddoo qaban ibsaa turanii dafteeti kanii tasgabbaa kan jette amma gara miidiyaatti baatee namni waa hedduu sirraa eegaa carraa kanatti fayyadamuudhaani maal jettaan warra nu hordofaa jiran. Nagaa jirra ijoolleen nagaa qabu hireen isaanis kiyyaas tokkuma. Ijoolleen kun heera biyya kanaa eegsisuudhaaf seera ittiin leenji'an ogummaa isaaniitiif tarkaanfii gaaf duras kan didanii tarkaanfii shiraasanii oromummaa isaaniitiif ammas itti fufuu asuma turu nagaa qabna shakkii homaa hin qabnu hojii keenya idilee kan uummata keenya socho'u itti fufnaa jechuudha. Iftaanis gudar dhaqna siidaa maammoo mazammiree beekna itti aansee Jimma Ilubaaboor godinoota hunda keessa deemuudhaan uummata keenya dubbisuu uummata keenya ijaaruu itti fufna. Gaariidha meegaa gara Oromiyaa keessa ammatillee maqaa dhodhoofte bahaa fi kibba bahaa Oromiyaa keessa naannoftaniirtu. Bu'aan argame maali jettaa daawwannaa kan yookiin immoo walitti dhufeenya uummata wajjin hin gootanii walgahii uummata wajjin hin gootan kana attamitti ilaalta bu'aan maaltu irraa argame jetta? Egaa Ameerikaatti kan jalqabe zamboodaa asitti kan eegalle filannoon baay'ee barbaachisaadha. Ce'umsa keessa kan jiru sirna abbaa irree ture kuffifneerra sirna dimokiraasii ijaaruudha kan barbaannu bilisummaa uummataa ijaaruudha kan barbaannu uummanni keenya abbootii keenya irraa kaasee waa sadiif kan qabsaa'e eenyummaa isaa oromummaa isaa qe'ee isaa irratti uffatamuu dhiitamuu dhabuudha. Kan lammaffaa Oromiyaa irratti qabeenya ishee irratti abbaa tahee itti fayyadamuudha. Kan sadaffaa eenyummaa isaaniis kabajuumuuf isaa taatu qabeenya ittiin ta'uudhaaf mootummaa ofii filate ofiin of bulchuu mirga ofiin of bulchuu isaa hojiitti hiikuudha. Kana jechuun mootummaa isaa namoota paartii isaa ta'u filachuu heeraaf seera namoonni sun tumaniin buluudha barbaada jechuudha. Kana dhugoomsuudhaaf kan deemu qaama qabsoo waggaa 50 ol uummanni keenya gaggeessaa jiru kan itti fufaa jirru qaama qabsoo waggoota erga nuyi egaa umriin qabsoota dabalamnee godhaa jirru kana kanumatti gaggeessuudhaaf kan deemaa jirru duulli amma godhaa jirru kuni akkuma yeroo adda addaatti jechaa ture dhimmi filannoo baay'ee duubatti harkifame qophiin godhamuu dhabuun boodarra rakkoo uumuu waan danda'uuf uummanni keenya isa qophaa'u dadammaqiinsa nuti uumnuun immoo paartileen biraas qaamni mootummaas akka of qopheessuudhaaf Ameerikaa irraa kaasee asittis kan godhaa jirru dadammaqiinsa gahaatu kan dhufe uummanni keenya baay'ee nama boonsa qaamni mootummaa guutumatti withdraw godhe dirqama nageenya tiisisuutis dhiisee keessaa qabee garuu uummanni keenya gara magaalota 49 fakkaata waggaa Harargee fi niiti daballu 40 wayii keessa deemne bakka hundatti self organizing uummanni keenya ufumaaf humna isaatiin beekumsa isaatiin wal hubatee qopheessee rakkoon nageenyaa takka osoo hin qophaa'in osoo miidhaan uumamin nageenyaan kan fixe kan si agarsiisu uummanni keenya hagamta akka qophaa'e yeroo baay'ee biyya kanatti biyyattiin dimokiraasiidhaaf hin qopheefne uummanni keenya filannoodhaaf hin qophoofne uummanni keenya bilisummaa hin danda'u soba kun we prove that soba akka ta'e uummanni keenya of gurmeessee of jaaree kumaatamaan bahee bishaan osoo hin jigin baajanii mootummaa osoo ramadamaniif eegumsi mootummaa osoo ramadamaniif jaarsonni qeerroon dubartoonni walii galanii qophii kana hunda qopheessanii baay'ee sodaachaa ture bakka hedduutti rakkootu uumama jenne rakkoon tokko osoo uumamin dhumuusaa agartu uummanni keenya dheebuu guddaa akka qabu aarsaa kafalee gatii gochuudhaaf filannoo kanaaf fuli reedii akka ta'e dammaqiinsa amma nuti yaanne ol akka qabu qophaa'ina gahaa akka qabu deeggarsa nu godhuutti miti kan laalee kana deeggarsa nu godhu osoo hin ta'in dimokiraasiidhaaf filannoodhaaf mootummaa ofii filachuudhaaf hammam tokko akka qophaa'edha kan agarre gama uummataatiin ergaa ifa ta'e qaama hundaaf dabarseera sosochiin nu godhaa jirruu fi turre immoo warra nuun falmanis paartilee siyaasaa adda addaatis akka riba keessaa dammaqanii dhimmi filannoo ajandaa guddaa ta'e akka bahu godhee jira
akeeka keenya akka dhaabattis akka biyyaattis galmaan gahaa jirra natti fakkaata. Akkuma biyyaattis akka naannoottis qeeqatti isinitti irratti dhiyaata. Dursitaniit duula filannoo jalqabdanii kan jedhudha. Maaliif dursitanii jalqabdan? Kun siin jedhu tureetu eegaluu kana dura godhuu qabna turre waggaa tokko dura godhuu qabna turre. Kun siin jedhe akka amaarri jedhu sanii sarganyaa maxxaa barbaree kan tasuu akka hin taane filannoon kun. Kanaaf filannoo kanaaf qaamonni filannoo raawwachiisanis qaamonni filannoo keessatti dorgommiidhaan hirmaatanis qaamonni mootummaa kan nageenyaa haa ta'u kanneen adda addaa dhimmi isaan laallatus of qopheessaniif dhiibbaa uumuun baay'ee barbaachisaa ture. Kanaan wal qabatee qeeqni ka'aa jiru yeroo duula filannoo osoo hin gahin duula eegaltan kan jedhu wanni akkasii hin jiru. Paartiin siyaasaa tokko eega heeraan galmaa'ee waggaa 5 filannoo jidduu san yeroo barbaade bakka barbaadetti humnaa fi fedhii fi inni isaa qabaannan bakka barbaadeef yeroo barbaadetti uummata mariisisuu, uummata kakaasuu, dammaqsuu, sagantaa isaa barsiisuu mirga guutuu qabaa jechuudha. Nan argama xalayaan bakka adda addaatti barreeffamu yeroon duula filannoo kan jedhamu kan ji'a sadii sun kan qaadhimamtoota siyaasaati. Qaadhimamtoonni siyaasaa deeggarsa boordii filannootiin kanii uummatatti barsiisanii na filadhaa jedhanidha. Dhaabni siyaasaa garuu waggaa 5 san keessatti yeroo barbaadetti bakka barbaadetti leenjii kennu, uummata dammaqsu, uummata jaaru, dhimma mormii dhiyeessu, dhimma deeggaru dhiyeessu, galmatti haa taatu, dirreetti haa taatu, nama muraasa haa taatu, nama miliyoona haa taatu godhu mirga qaba. Kun mirga paartii siyaasaan lafa kaa'edha. Faayidaan isaas guddaa natti fakkaata. Paartii keenyaafis faayidaa guddaadha qaba. Akka biyyaattis yoo taate dhimma filannoo kana muddama uume qophii dhaabbileen isaa taatu qaamonni mootummaa boordiin filannootis akka qophaa'an gochuu irratti bu'aa buusee jira natti fakkaata. Kuni waanuma sirriitti kan godhaa jirru inumaa'u baay'ee turre waggaa darbe irraa eegaluu qaba ture. Egaa paartileen tokko tokko lakkii biyyattiin iyyuu filannoodha hin qophoofne yeroo jedhanitti filannoo yeroo biraatti hadarbu yookiin hin qophoofne yeroo jedhanitti isin immoo daftaniiti jalqabdan kan jedhu komee akkasiitti isinitti dhiyaata. Gara biraatiin immoo filannoon kuni gara mootummaatiin gara achi siqeera gara agayyaatti. Gara hagayyaatti siquu suni paartiin keessan attamitti ilaala kafaa'uun? Filannoon biyyattiin hin qophoofne eenyu qopheessuu qaba. Har'aa miti osoo ce'umsi kun eegalerraa kaase waa'ee filannootti qophaa'uu qaban jennee akka dhuunfatti siyaasaa turre. Sanii as gaaddisa keessattis waltajjii argame hundattuu qophaa'amuu akka qabu. Eeman gabiraa dhiisuuti tarii filannoo kana dabarsuu barbaachisaadha jennaan lakkiin godhamaa jedhamee jala muramee paartii biyya bulchuun murtaa'eera. Paartiin boordiin filannootis filannoon akka karoorfametti godhamaa jijjiiramni biraa hin jiru jedhanii lafa kaa'aniiru. Erga isaan san lafa kaa'an booda taa'anii eegnee gaafa dhumaa osoo nu teenyu filannoon godhame wal dorgommii tokko malee filannoon kijibaa akka gaggeeffamu hin barbaannu. Kanaaf akka paartiitti hojiin keenya imaammata qabnu hojii qabnu gadi baafnee uummata keenya agarsiisuudha. Kanaaf dabarsuu dhabuu kan murteessu qaamni murteessu hin dabru jedhee murteesseera. Kanaaf kun waan nu laallatu natti fakkaatu. Gara hagayyatti dabarsuu paartii keenya qofa osoo hin ta'in paartiileen biyya kana jiran almost paartii biyya bulchuu fi firoota isaatti alatti yeroo sanitti filannoo dhiisii yookiin taaziyaayyuu gaggeessuun hin danda'amu. Baadiyyaatti dhalattee jiraatte hagayya keessatti dhaqxee sagalee kennuudhaaf dhiisiti. Firri kee yoo du'e laga ceetee bo'oo dhaquu hin dandeessu. Mormitoota duwwaafatu hin taane warra mootummaatiifis yookiin paartii biyya bulchuufis tokkuma rooba garaagarummaa hin qabu kan jedhudha. Sanatti dabalee itti gaafatamtu yookiin inni dura buutu boordii filannoo Itoophiyaa adde Burtukaan yeroo dubbisetti gara kaaba Itoophiyaati fi iddoo gammoojjii adda addaatti bokkaan baay'inaan hin roobu. Bokkaan kan baay'inaan roobee rakkina sana uumu iddoo xiqqoodha. Sanaaf immoo loojistikii adda addaa qopheessuun itti qophoofnaa kan jedhudha. Kanaaf maal rakkinisa? Yeroo sanitti akkuma reefu hin jedhetti qaamni Itoophiyaan harki 85 qonnaan bulaadhaa baadiyyaadha kan jiraatu. Harki bal'aan kun daandiidhaan kan wal qabatee miti. Paartilee fi miti kan jechaa jiru. Namni dhaqee filachuu hin danda'u siin jechaa jira. Ani gammoojjittan dhaladhee nan beeka ani gammoojjin ture.
gammoojjitti eessumni kee abbeeraan kee jedhu ce'uu hin dandeessu hagayya keessa malkaa ce'uu hin dandeessu akkamitti dhaqxee sagalee kan kennitu isaan maalirraa kaanii dhufanii yeroon kun yeroo roobaa waan ta'eef mormitoonni dhaqanii nama kakaasuu hin danda'anii roobaa nama walitti qabanii dubbisuu hin danda'anii konkolaataan ce'uu hin danda'u kanaaf kaadiree qabnuun uummata amansiifannee waan adda addaa goona yaada jedhurraa ka'ee kan deeme waa'ee kanaa eegan dhaga'e ji'a jaha ga'eera qaamota mootummaarraa hagayya keessa akka godhan. But they are wrong. Sarvee nu qabnuun qorannoo nu qabnuun namni sila sagalee kennu parsantii 50 irra ta'a hagayya keessa yoo godhamu taate. This is major disenfranchisement of the electorate. Filannoo yeroo duraatiif dimokiraatawaa taa'anii abdannu keessatti namni baay'inaan kan filachuu akka filatu encourage godhamuu kan qabu malee namni yeroo sila filachuu danda'u. Fakkeenyaaf yeroo mee maaliif godhame maaliif gimbootee irra godhame immoo caamsaarra maa godhame filannoon yeroo muka biraatu yeroo midhaan hin jirre yeroo qonnaan bulaan lafa taa'u jedhamee yeroon sun kan filamu beekta kan kaamu Ameerikaatti Nooveembar kan godhamuuf sababa malee miti sababa qaba. Yeroo filattoonni lafa jiran yeroo itti sagalee kennuu danda'amu jedhameeti yeroo convenient ta'e haala mijaawaa ta'e hagayya ji'oota jiran hunda keessaa qonnaan bulaa keenya namni uummanni beekanaa namni sagalee kennu harki 85 qonnaan bulaadhaa baadiyyaa jiraata. Uummata kana kan miidhu tokkoffaa kan miidhu isa kanadha jechuudha. Kan paartiilee lammaffaa irratti kan dhufuudha. Kan biraa barattoota fudhadhu barattoonni yuunivarsiitiitti kan galmaa'anii yeroo san qe'ee jiru. Roostariin isaanii qe'ee isaanii waan danda'aniif filachuu hin danda'an jechuudha. Walumaa galatti waggaa laalta isaanumaaf hin ta'uuf amma beektaa isaanii firoolii warra magaalaa waan ta'aniif ta'a malee warra boordii filannoo gaggeessuu danda'uuf baay'ee ulfaataadha. Sagalee filannoo kana maaneej gochuudhaaf. Hagayya keessatti namni fayyaa qabu biyya kanatti filannoo gaggeessuu dhiisi waan biraallee yaadu. Kanaaf filannoon yeroo qoraa yeroo roobni hamaan hin jirre gaggeeffamuu barbaachisaadha. Uummata wajjiniin yeroo wal argitanitti Harargee deemtanii gara Baalee Arsii deemtanii Salaalees illee dhaqxanii yeroo sanatti haasaa keessan keessatti yookiin duula godhaa jirtan keessatti nama arrabsitu akkan jedhutu qeeqa baay'ee isinitti ka'a jechoota akka guma baasii ilmaan diqaalaa ilmaan mallasaa kana kan jedhutu baay'inaan isinitti ka'a kana kamitti ilaaltu. Basic principle irraa kaanu filannoo keessa kan jirru warra faallaa keenya jiru akka faarsiin yoo ka'ee gamu taate dogongora. Filannoo keessatti of dhaadheessuunii fi faallaa kee busheessuun ta'uma isaatti sanii jechuudha. Electoral campaign season wanni jedhamu election season waan san qaba. Kanaaf akka warra nuun faallaa akka nuti dhaadheessinu yookiin akka nuun busheessinu yoo eegame dogongora nulleen akka isaan nu dhaadheessan ka'ee nu taate dogongora jechuudha. Kan lammaffaa jechoota amma isaan baasan gumaa maalirree kan qabsoofnuuf abbootiin keenya kan wareegamanii lafatti miti gumaan isaanii maaliin baha maali jennee kan dhaadataa turre gumaa isaanii bilisummaadhaan baafna gumaa isaanii mirga abbaa biyyummaa kabachiifneeti kan baafnu gumaa isaanii waan isaan wareegamaniif galmaan geenyeeti uummata keenya kan jenne gumaa abboota keenya nu biraa kufanii obboleeyyan keenya nu biraa kufanii baasuu yoo barbaadan taate filannoo kana irratti hirmaadhaadha. Maali wanni reefu ansiin jedhe waa sadiif qabsaa uummanni Oromoo waggaa 50 darbe. Eenyummaa isaatiin kabajamu qabeenya ofii irratti abbaa ta'u mootummaa ofii filateen buluudha. Gumaan Elemoo Qilxuu isaa taatu, Taaddasa Birruu isaa taatu, Waaqoo Guutuu isaa taatu, Qeerroowwan Kaleessati isaa taatu kaayyoo isaan kufaniif san galmaan gahuudhani. Gumaa isaanii baasuu yoo barbaade taate kaayyoo isaan kufaniif san. Kuni dhaadannoo qabsaa'onni adda bilisummaa Oromoo keessattis bakkoota adda addaattis godhaa turan ittiin deemanidha. Warra qabsoo Oromoo hin beekne kana ajandaa gochuu barbaada malee of course gumaa baasuudhaaf kan qabsoofnu. Gumaa uummata biraa kufe kaayyoo isaanii galmaan gahuudhaan baafna jechuudha. Gumaa baasuun immoo afaan Oromoo wallaaluudhaa dhufa. Gumaa baasuun immoo haaloo bahuu miti, revenge miti. Kanaaf sunis bifa saniin ilaalama. Kan diqaalaa maal jedhu waan Profeesar Mararaan jedhe irraa kan dhufe diqaalaa kan jenne nuti baayoloojikaalii miti kan jenne. Warra yaada diqaalaa qabatee deemaa jirudha kan jenne. Amma sirba Salaaleetti irraa kaaseeti Profeesar kan jedhe. Malasaan irraa kaasaa diqaalaa nutti dalchaadha kan jedhe. Kanaaf yaada diqaalaati kan dubbachaa jiru. Yaadni amma isaan deemaniin yaada diqaalaati kunumaa shakkiin qabu. Kaayyoo Minilik
Ka Itoophiyaa takkitti eenyummaa takka qabdu mirga sabaa sablammootaa cunqursanii unitary state ijaaruudha kan barbaadan. Tooftaa eenyutiin? Tooftaa Mallasaa. Tooftaan Mallasaa maaliin? Oromoo gosaan addaan qoodu, bakkaan addaan qoodu. Kanaan deemuu barbaadan jechuudha. Yaada diqaalaatiin kan deeman yaada Oromooti miti, yaada Oromummaa of keessaa qabu miti, yaada madda qabsoo Oromoo irratti hundaa'e miti, naareetiivii Oromoo keessaa baheedha. Kanaaf yaada diqaalaatiin kan deemaa jiran kan ammoo waan saalfannuu miti jabeessinee kan jennudha jechuudha. Yaada diqaalaa sanoo kan hin barbaanne taate yaada authentic ta'e original ta'e kan Oromoo kan qabsoon Oromoo waggaa 50 irra deemte karaa sana deemanii deebi'anii deemuudha. Kanaaf jechoonni isaan gamaa gamanaa fuudhanii ilmaan Taaddasaa fi Mallasaa anaa miti kan jedhe. Muummicha ministeeraatu ECAtti Oromoota walitti qabee yoo na filachuu baattanis dhaan ilma Mallasaa ta'uu kiyya hin irraanfatinaa filannoo nan hataa jedhe. Maarree kan jiru dachii Taaddasaa Birruutu irra waan tureef filannoon qabdan warra ilmaan Mallasaa ofiin jedhuu fi warra ilmaan Taaddasaa jidduudha jenne. Ufuma maqaa ofitti baasanii maqaa san hoggaa miidhagsinee tottolchinee dhaadan oolanii sinuuf komachuun hin taane ofiin jedhan. Akkasiis Mallasaatu isaan guddise. Ilmaan abbaa gadaa jechaanii turre waggaa 2 didanii ilmaan Mallasaati akka inni nu barsiisetti filannoo hannaa jedhan. Maalaa jennurreen. Mega asirratti kan qeeqni gama biraatiin isinitti ka'u amma Minilik kaaftuu warri Minilik sirna Minilik barbaadan Mallasaa barbaadan kan jettantu jira. Warri qeeqni isinirratti ka'u immoo sirni Mallasaas sirni Minilikis dur kufee isa durii sana faarsurra gara fuulduraatti kan jiru faarsuturra sirriidhaa ture jedhaniiti keessattuu warri simmormu sin qeequ. Rakkoon jira kana maal akka ta'e beektaa? Goolii ofii fuulduratti kubbaa harkaan tuqanii waggaatti dhiitteetti galchite maaltu galchiteeru? Minilik waan Oromoo godhe yaadannoo Oromoo keessatti